mootummaa aanarra ture gandarratti ijaaruun danda'ameera. Ganda 7,342 irratti mootummaan gandaa ijaarame. Nama 50,000 siqudha kan aanarraa gandatti ramadame. Deeggarsa naannoo irraa gochaa turreen ummanni kan ragaa bahaa jiru inni isaan aanaatti deeman hundumtuu gandara tajaajila akka kennamaa jiru kan ibsaa jiran. Gabaabumatti aangoo aanarra ture sana ganda 7,342 gadi buufne jechaadha. Aanaa 7,342 ijaarre jechaadha. Aangoo guutuu faan. Garuu hoggansi kun gandatti galee kaayyoo kanaaf aarsaa kaffalaa jira. Hoggansi gandaa aarsaa kaffalaa jira. Guyyaa guyyaan aarsaa kaffalaa jira. Eenyuuf? Uummata isaatiif jecha. Kaayyoo manaaf bahe sana tajaajiluuf jecha. Mul'ata sila jedhe sana milkeessuuf jecha. Haadhaaf abbaa asiin nu ga'e boqochiisuuf jecha. Aarsaa kaffalaa ganda lafa qabsiisaa jira. Warri gandatti galanii hojii kan hojjechaa jiran dhugaatti isaan gootota. Dhugaatti isaan ilma uummataati. Dhugaatti isaan sabboontota. Dhugaatti isaan hojii seenaa keessatti bara baraaf yaadatamaa jiraatu. Uummata Oromoo sadarkaa olaanaatti aangomsuu, abbaa hiree guutuu akka ta'u gochuu, qaamni kamiyyuu fedhii faayidaa uummata Oromoo ammaan booda duubatti akka hin deebisne gochuudhaaf utubaa cimaa lafa gadi dhaabaa jiru. Hoggansa kanatti baay'een boona. Uummanni keenyas kaayyoo kana qeebalee gandoota hunda keessatti waajjira ijaaree mana hoggansa kanaaf ijaaree tajaajilli kun akkasitti siqee faayidaa isaatiif oolu godhee jira. Sodaaf yaaddoo baasii guddaa nuyi qabaachaa ture sana uummanni keenya hafuuraan golfachiisee jira. Gandoota hundaaf mootummaan naannoo keenyaa tajaajila dijitaalaaf adda addaatiif qophii bal'aatu godhamaa jira. Gadi indiriiraa ganda hundaaf mootora bitnee jirra.